Hayyee kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii gaaddisee YouTube hundi keessanuu nageenya jaalalli araarri waaqayyoo lafaa bakka jirtanitti hunduma keessanii waa baay'atu obboleewwan koo maatii waaqayyoo hundi keessanuu egaa duraan dursee baga ayyaana buhee yookiin ayyaana dabra taaboree baga isin gahee amiin walumaan baga nun gahee obboleewwan koo hordoftoota fi kabajamtoota maatii gaaddisee YouTube hundi keessanuu warra biyya keessas jirtan warra biyya alaas jirtan hundi keessanuu hanga na cinaa hanga amma na cinaa jirtan hundi keessaniyyuu kan karaa fuulduraattis abdii sinirraa qaba. Akkam jirtan nagaa keessanii nageenya jaalala araara waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha obboleewwan koo guddaa galatoomaa galataa fannifee guddaa galatoomaa eebbifamaa waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa yuutuubiin kiyya haala gaariidhaan naa deebi'ee jira waaqayyoof galanni haa ta'u uuma keenyaaf duraatti aansuudhaan immoo isiniif guddaan isin galateeffadhaa waaqayyo isin haa eebbisu isiniin jedha. Kan hanga amma video like share subscribe gochuudhaan na cinaa dhaabbattan guddaa galatoomaa eebbifamaa yaada keessaniinis immoo obboleewwan koo dhufnee mana gaaddiseetti argamnee gammachuu ishii wajjin qooddanna warra jedhan immoo asumaan karaa viidiyoo itti aanutti isin dabarsa naaf galatoomaa almaas fiqee akkasumas hundi keessanuu karaa amma karaa itti aanu viidiyoo fiqaadii fi almaasitti isin dabarsa. Egaa akkanaaf obboleewwan koo akkanaaf galateeffattan abdiin qaba. Viidiyoo kana immoo like share subscribe gochuudhaan waliin naagahaa laalaa isiniin jedha obboleewwan kiyya guddaa galatoomaa gara isaaniitti isin dabarsa. Ashamaa harka fuunii hordoftoota fi kabajamtoota gaaddisee yuutuubii akka jirtan nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyoo kan jirtu nagaa kooti galata waaqayyoo akka jirtanii isinis nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyoo. Egaa kanatti aansuudhaan guyyaa irraa kan immoo mana gaaddisee yuutuubiitti kan namni argamu mana gaaddisee yuutuubiitti immoo maaltu si fide maal gochuu dhufte akka namni jenne egaa guyyaa irraa kana akkuma beekamu gaaddiseen yeroo dheeraa yeroo muraasaan booda yookaan yeroo dheeraa booda jechuun hin danda'ama. Dadhabbii keessa wajjin milkooftee jirti jechuudha. yuutuubiin ishii deebi'eefii jira. Baga gammaddanii hordoftoonni gaaddisee yuutuubii fi gaaddisee yuutuub jechuun isiniin jaalladha. Akkasumas immoo gaaddoo jabduutoo nama jajjabduu baga waaqayyoon kanaan segee baga waaqayyoo si milkeessee siin jechuu jaalladha. Akkasumas innaa gaaddisee koo baga gammaddee irra deebiidhaanii dadhabbii kee yeroo dheeraa halkanii guyyaa hirriibatti dhabdee dadhabdee akka milkoofte waaqayyoon baga si milkeessee baga gammadde siin jechuu jaalladha. Akkasumas maqaa hordoftoota keetiin warroonni sa'aatii share like comment subscribe gochuudhaan gaaddisee gargaaraa turtanii hundumti keessanuu ulfaadhaa baga gammaddan isinillee isiniin jechuu jaalladha irra deebiidhaanii. Egaa akkasumas immoo gaaddisee kun jala qaba malee xumuraa miti waan ta'eef waaqayyoon xumura kee siif haa bareechuu jabaattee akka irratti hojjettuuf immoo dhaloota dhufuudhaaf immoo wanta gaarii akka itti dabarsitu immoo waaqayyo irraa abdiin qaba jechuudha. Egaa gaaddoo dhaamsa namni qabu chaanaal kee irratti wanta gaarii wanta barumsa namaaf dabarsuu fi dhaloota dhufuuf ni barsiisama wantoota jedhamee dhufuuf akka qabattee dhuftuuf immoo abdiin qaba jechuudha. Akkasumas immoo gaaddisee ammas immoo share like comment subscribe gochuudhaan gargaarsi keessan akka biraa hin dhabamne isiniin jechuu jaalladha. Maaliif jennaani egaa kana booda dadhabbiin gaaddisee jechuudha. Maaliif jennaani viidiyoo ishee ilaalaa fi like share akkaawuntii illee jijjiiraa ishee gargaaraa isiniin jechuu jaalladha. Keessattumattuu immoo ergamoonni ta'anii booda wantoota baay'eedha kan nama barbaachisu. Maaliif beeksisa ilaalaa fi share godhaa fi like godhaa fi maatii walii ta'uu wal jajjabeessuudhaaf waan ta'eef wal cinaa dhaabbadhaa wal jajjabeessa isiniin jechuu jaalladha. Maaliif jennaan namni tokko yoo guddate qixxeessuun guddattaniiti jecha jaalladha. Anas marraan fiqaadee yuutuubidha yoo jaalattan share like comment subscribe gochuudhaan gaaddisee jajjabeessaa anas na jajjabeessaan jedha. Hordoftoota gaaddisee hundumti keessanuu isiniin jaalladha isiniin kabajaa. Ashamaa akkam jirtan hordoftootaaf kabajamtoota maatii gaaddisee yuutuubii jalatti kan argamtan biyya keessaaf biyya alaa kan jirtan nageenya waaqayyoo iddoof lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtan fayyaa keessanidha. Ana bira nagaadha isin birallee nagaa akka ta'us waaqayyo irraa abdii qaba jechuuti barbaada. Akkasumas ayyaana guyyaa buhee baga itti isin ga'e wayiin darba taaboriidhaan waamiin walumaan baganiin ga'e
kan bara kanaan dhugee bara dhuftuu akka nu ga'ulleen fedhaaf eeyyama waaqayyoo nuuf haa ta'u jechuuti barbaada. Kanattaan sudhaan obboleetti koo gaaddisee baga gammaddee baga waaqayyoon firee dadhabbii kee galmaasiif ga'ee congratulations jedheeti jira dhugaa dubbachuudhaaf. Baga waaqayyoon kiroomii keessa si baasee baga waaqayyoon firee dadhabbii keetii ijaan illee si agarsiise jechuuti barbaada obboleetti koo. Dhugaa waan baay'ee sirraa baradheetan jira. Kiroomii keessa akkan ba'ulleen kan na taasisesidha. Dhugaa ani jecha itti si ibsu hin qabu obboleetti koo. Gaarummaan kee kun akkanumatti itti haa fufu. Nama waaqayyoon har'a qilleensa walloo agarsiise nama borummoo qaama walloo agarsiisu waaqayyoon nu haa taasisu. Dhugaa baay'ee tokko siif gammadeeti jira. Baga gammaddee congratulations irra deemuudhaas sin jedheeti jira obboleetti koo. Akkasumas immoo obboleewwan koo biyya keessa taa'uudhaan biyya alaa taa'uudhaan rakkina ishii rakkina keessan taasistanii dhimma ishii dhimma keessan taasistanii to'e obboleetti keenya laayikii gochuudhaan sheerii gochuudhaan maatii gochuudhaan warroonni cinaan dhaabbatanii kiroomii keessa baasanillee guddaa tokko galatooma galata guddaa qabdanii galanni keessan kan bilisummaa isiniif haa ta'u. Ammalleen obboleettiin keenya kun bakka yaadde wayiin immoo kaayyoof karoora ishii san galmaan hin geenye haa ta'u malee kiroomii keessa baate malee wanti ishiin bakka yaadde san geesse hin jirtu waan ta'eedhaaf ammalleen gargaarsi keessan hin ishii barbaachisaa. Laayikii sheerii maatii ta'uudhaan viidiyoo ishii daawwachuudhaan ammalleen akka cinaan dhaabbattan asumaan dhaamsa kooti isiniin jedha obboloota koo. Gaarummaa hojjechuun bargit ofumaadhaaf maaliif abbaan waan facaase hammata jedha abboonni keenya hoggaan barsiisanii. Kanaaf gaarummaa hojjechuun ofuma mataadhaaf malee nama kamiifuu miti. Ani yoonan nama tokkoof gaarii godhe wayyoon ani ofii koof gaarii ta'e ofuma koof malee nama biraadhaaf miti. Kanaaf iyyuu ani gaarii hoggaan nama saniif godhu namni sun gaarii naaf godhaaf osoo hin taane waaqayyoodhaaf yookiin immoo lubbuu keenya galaa keenyadhaaf gaarummaa hojjechuun ofuma mataadhaaf waan ta'eef waan gaarii yaa hojjennu. Waan gaarii waliif haa yaadnu dhugaa dubbachuudhaaf miidiyaa kanarra kanan dhufe yeroo muraasadha. Yeroo muraasa keessatti garuu wantoota garaagaraa ka'aatii jira. Sababni isaatis waan hin taane dhugaa dubbachuudhaaf nuti kan yaadutii qabnu namummaa bifa tokko ta'uu keenyan walii yaadnee wal cinaan dhaabbachuutii qabna malee amantaadhaniin bifaadhaan wayin immoo beekumsaan osoo wal qooduu baanne baay'ee tokko gaarii natti fakkaata jechuudha. Sababni isaa kan beeke sunis ofiisaa osoo hin taane kennaa waaqayyoon isaaf kenneedha. Bareeduma sanis kan kenneef nama osoo hin taane waaqayyoodha waan ta'eef hundumti isaatiiyyuu namni ofiifi miti kan uummatu wayin immoo ofiifi miti namni kan akkas godhu waan ta'eef waan waaqayyoo keessa osoo galuu baanne namarrattis kan nama jibbisiisu waaqayyo fundurattis kan nama gaddisiisu osoo hojjechuuti baanne waan gaarii waliif yaanne waan gaarii waliif hojjenne baay'ee gaariidha isiniin jedha. Kanaaf haga isinii danda'ame wal jaaladhaa wal kabajaa waliif yaada isiniin jechuuti barbaada obboloota koo. Eenyumti keenyayyuu biyyi lafaatun ergisaadha. Aga biyya lafaa tanarra jirrutti immoo waan gaarii dalagnee yaada barruu dhaloota dhufuufillee fakkeenya yaa taanu kan nuti har'a facaasne biroo dhaloonni nu jalaa kanaa mutii danda'an wayin immoo dhaloonni nu jalaatis kan facaasutii danda'a waan ta'eedhaaf nuti har'a waan gaarii yoo lafa goone nuti har'a waan gaarii yoo facaasne dhaloonni nu jala dhufuullee kanuma akkasitti waan gaarii facaasachuudha. Kanaaf waan gaarii tokko kan nullee nu barsiisutti danda'u kan firee nu jalaatillee dhaloota jalaa boruu dhufuullee kan barsiisuu danda'u maatii keenyadhaafilleedha obboloota keenyadhaafillee biyya keenyaafillee kan ta'u waan gaarii yaa hojjennu waan gaarii yaa dalagnu. Har'a waa'ee afaan arabaa nutti toleera har'a waa'ee afaan qabna jennee akka barbaannetti dubbachuuti dandeenya jechuudha. Garuu gaafti waaqayyoon nu gaafatu jira. Gaafti guyyaan har'a bargit guyyaa boruuti miti. Kanaaf iyyuu wanti hundumtuu yeroo qaba waan ta'eedhaaf adoo akkasitti ilaaluutii baannee nama kamiyyuu namummaa isaatiin adoo jaalannee nama kamiyyuu namummaa isaatiin adoo kabajne baay'ee gaarii natti fakkaata. Yeroon akkana isiniin jedhu kanatti ana ofii koo qulqullooftudha jechuu osoo hin taane dogongorri hin jira ilma namaa ta'e kan hin dogongorre hin jiru ilma namaa ta'e kan immoo
hin balleessine hin jiru jechuudha. Kanaaf badii kiyya san immoo bifa gorsaatiin yoo natti himtan wayin immoo bifa gorsaatiin yoo nadeeffattan nama waan ta'eef nan deebi'e, nama waan ta'eef nan dogongora. Kanaaf akkasitti adoo wal sirreessine fakkeenya kanarra badii tokko yoo balleesse wayin immoo har'a waan tokko yoo nan godhe bifa jecha hin taane naa deebisuu osoo hin taane wayin immoo bifa sammuu kona tuquutii danda'u wayin immoo haamilee kona tuquu danda'uun osoo hin taane bifa gorsaatiin adoo nadeeffattanii nan deebi'a jechuudha. Kanaaf obboloota keenya baay'innis hoggaa nama tokko walitti bu'an wayin immoo waan tokko yoo balleessan bifa gorsaatiin yaadeeffannu, bifa gorsaatiin isaanillee sirreessuudhaaf yaallu malee icciiti saasan inni akkasii wayin immoo ishiin akkas adoo jechuuti baanne baay'ee gaariidha isiniin jechuuti barbaada. Kanaafiyyuu jabaadha warroonni sa'aatiidhaanis maatiidhaanis ganaa taatan obboleewwan koo hundumti keessanuu jabaadha. Wanta tokko hojjechuudhaaf obsa nama barbaachisa, waan tokko gochuudhaaf hunda darba obsaadha. Ilmi namaa yoo obsa qabaate, ilmi namaa yoo tigistii qabaate bakka hin yaadne wayin immoo kaayyoo inni kaayyeeffate isa wanti isa daangessu tokko hin qabu jechuudha. Kanaafiyyuu hunda darba obsa qabaanne waliif yaadne wal yaa guddisnu wal malee homaa hin qabnu. Mixiin akkuma wal qabattee laga jettedhan. Kanaaf nus immoo walii keenya yoo waliif hin yaadne walii keenya yoo waliin guddisne eenyu nu guddisuu hin danda'u dhugaa dubbachuudhaaf. Mee warroota zeega biraa fudhadhaa dhugaan isiniin jedhaan obboloota koo jechuudha. Akkatti isaan wal kabajan, akkatti isaan waliif yaadan. Biyaansi yoo namni tokkollee balleesse yoo badiin jiraate badii abbaa sanii fuudhee tooyi miidiyaa irratti hin baasu jechuudha. Wayin immoo inni sun akkas hin jedhu jechuudha. Bifa gorsaatiin dhaqee keessa deebi'anii gorsaniit nama isaanii san gara ofiitti fuudhan jechuudha. Kanaaf nus amalli akkasii sun nutti haa baratu. Nama sanii wal lollee wayin namni sun akkas jennee tooyi kaanne tooyi icciitii nama sanii miidiyaa irratti baasu wayin immoo icciitii nama sanii fuune tooyi agallaxoo osoo hin taane haga nu danda'ame nama san gorsannee tooyi ofitti deebisu, nama san ofitti qabuu yaa barru isiniin jechuuti barbaada. Kanaaf yoon dogongorillee dhiifama sin gaafadha. Ani dadhabduu cubbamtu eenyumaa gadiidha. Yoon dogongore saanduqa koomentii mana gaaddisee tuubii jalatti naa barreessa isiniin jedha. Bakka barumsa qabus akka irraa barattanii bakka dogongorri jiru immoo saanduqa koomentii jalatti naaf teechisa isiniin jechuuti barbaada. Galatooma horaa bulaa deebanaa baay'adha lafa guuta isiniin jechuuti barbaada. Oolmaa gaarii.